السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتو وردفتو channel حليمة أوردو بالكما شمار كفوني كنت كسنو على في كسنة جيم كسنة جابو باقي جرات سنين جري وردفتو تكيا جرت مروني كان بام حق أما ما تين حتى تنجرت ما قدم كسنة جات وروني هارون جري يرو channel جات جبلمو ما تين حتى لايك شركة جنة جرتنا وروني هنجا ما تين حتى وروني هاروني لا سبسكرايب لايك شير يقول كومنتي يا دفسر كيسن سندوم كومنتي كيا سعدي دم أفوبنا دا بريسا هندلا أيه أبا مالو جتشو بدا جتشو كيسن برا نياتا رجلا جدا مجتشو في يكين نجرنا تنفكان يعني أدري وان كنا ini garuu ka gommana jira hedduu tokko mi'a wanta hojjetamu wanta tokko qopheessee kan akkuma sitti argitan inni nama harkaa agarsiise kun soogiddaa inni kun shunkurtii inni kun filfil asuutii barbaree gurraattii jechuudha shunkurtii filfil ruumii qaaraa qorraa jechuudha inni kun bahaaraatu kan mi'eessituu jechuudha mi'eessituu nyaataa jechuudha gabaabumatti amma wantoota nama barbaachisu kana hunda qopheeffadhee jira qaaraa qorraa yookaan filfil ruumii jedhamu sana يعني أرقى يعني كيف نسوي الرجلة أكل رجلة ولا إيدام رجلة كيف نسوي يعني إني إيدام إن يكون أستدعى لا يكون جبدة على جدّة متزيتين بربانو جدّة ما تملون زيتي جركانو كان نجالتني لا أو كان زبدة وجنة جدّة يشوفيتن لا فيسن زبدة وبربادن تقولون ديتني namoonni namni tokko foon gizee mara hin jaalatu jechuudha. Gizee mara foon yoo jedhe gizee tokko jijjiiruu waan akkana kana godhachuu barbaada jechuudha. Akkasiisaniif gizee tokko waan akkana kana hojjenna. Egaa zayitii kenna egaa geesseen booda qullubbii fi qorraa jechuudha. Kana mangumne jechuudha. Filfil ruumii jechuun qaaraa qorraa nama jechuudha. Egaa haala timaatimii fi shunkurtii oromoo qaaraa qorraa jechuudha. Gafee misira jechuudha. Hanga baay'ee namaa fi hanga feena hojjetuu dandeenya. Feena xiqqeessine feena guddisne maa fi hedduu hojjetusne nama kana nama hedduu waan ta'aniif inni guddisuu jechuudha. Isin hanga fedhii feena hojjetuu dandeettanii jechuudha. Inni kun guutee jira jechuudha. Baay'ee tokko mi'aayaa jechuudha. Rijilaa jechuun isa kana jechuudha. Nyaata rijilaa jedhamu akkana hojjennaa jiru. Isa kana misiraa fi waan duratti argatan wantoota nama barbaachisanidha. Baada bilchaate keessee misiratti makee misirraa immoo rijilaa jedhama. Gaayidhaa gammoon biqilaa ofarraa ofirraa garuu bifti isaa garaagaraa jechuudha. Dhiyaatu akka ajaa'ibaa kana mi'aayu wantoota afaan gabaatan asii kana fakkaataa jalqaba ranga xumuraan jaataan tura viidiyoo warroota keessumaa ijoolleen haaraa biyya irraa dhufte ji'a 5 booda
jarri dalagaa nyaataa ni dalagsiisti jechuudha. Haaluma salphaan barachuu dandeenya jechuudha. Haaluma salphaan jechuudha. Kanaaf amma asitti kunoo maashaallah tabarakallah asitti amma kun bilchaataa jira jechuudha. Ganaa dhagaranii hojjechaane bilchaataa jira kun haala kanaan bilchaataa jira jechuudha. Yeroo geessullee hanga xumuraa namaan baasanii haala kanaan bilchaataa jira. Haala kanaan eega bilchaatee geessee rijilaan kennaa kana fakkaata. Maashaallah tabarakallah bilchaatee jechuudha. Rijilaan jechuun isa kana jechuudha. Jaama fakkaata. Kunoon haala kanaan yoo bilchaate ni furdata jechuudha. Baay'ee tokko furdaadha. Rijilaa fi adasii tumaatumii baharaatii wanta wantoota akkuma jalqabarraa argitan san wantoota isa barbaachisu hunda namni hanga jalqabarraa hanga dhumaa wajjin turtan haaluma salphaan dalaguu dandeettanii fi kan hin beekne akkamiin akka dalagamu nyaanni kun immoo hedduu mi'aayaa jechuudha. Rijilaan kun misira kana wajjin hojjetame asitti kun asitti xumura irratti daabboollee hojjedhe jechuudha. Kubza yookaan daabboo kun asitti haala kanaan nyaatamaa jechuudha. Daabboo wajjin haala kanaan daabboo wajjin nyaadhaa. Kottaa hordoftoota kiyyaa haa nyaannu isiniin jedha. Daabboolleen kana fakkaataa waan biyyaa hin hawwina. Biyya namaa jettanii hin hawwina jechuudha. Haaluma salphaa waa hundaa godhuu hin dandeettanii jechuudha. Akkuma biratti waa hundaa godhuu dandeettanii. Daabboollee furoniin jiraannaan keessumayyuu ijoolleen namni nyaata miidhamu ijoollee badoo keessa dalaydu jechuudha. Maaliif nyaanni bigaalaan itti dhiyaatee waa maraan bitattu bigaalaan irraa fagaataa ofii harka ofiitii hojjetti jechuudha. Akkasii rabbi isin haa laaffisu. Daabboollee manumatti hojjechuu waan nyaata barbaachisullee manumatti bira hojjechuu baasii saaxilamuu osoo hin taane kana fakkaataa viidiyoon kee.